ባለው ሁኔታ በተለይ ኦሮሚያ ክልልና አማራ ክልል ላይ ያለው ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር oduu keenya jalqabaatiin waggoota 32 darban hojii mootummaa hojjedhe keessatti qormaataawwan hedduun keessummeessee jedhan obbo Dammaqaa Mokonnon itti aanaa ministeera muummeetii fi ministeera dhimma alaa kan turan. Obbo Dammaqaa Mokonnon sagantaa gaggeessa isaa irratti kaleessa galgala haasaa taasisaniiru. Isaa qofa osoo hin taane ministeerri muummee Itoophiyaa sagantaa gaggeessa isaa kanarratti waan dubbatan qabu gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Soomaaliyaa waliin wal waraanuufis fedha tokko hin qabnu jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa baaraga Soomaaliyaa ilaalchisuun deebisaa jabaa kennaniiru. Haasawaa guutuu ministeera muummee isin biraan geenya. Oduu keenya isaa itti aanuun paartiin badhaadhinaa qaamolee hidhatan waliin marii heera mootummaa bu'uureffate taasisuudhaaf qophiidha jechuun beeksise. Paartichi akkamitti qaamota hidhatan waliin marii gaggeessuu danda'a? Dhimma kana ilaalchisuun obbo Tamasgan Xuruunaa itti aanaan paartii badhaadhinaa ta'uun guyyaa kaleessa akkam filataman waan dubbatan qaba gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu keenya biraatiin manni maree dhimma islaamaa naannoo Tigraay dhiifama gaafachuu mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa ilaalchisee mana marichaatti deebi'uu murteesse. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ammajjii 27 2024 ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share godhuun dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin paartiin badhaadhinaa dhimma nageenya biyyattii eegsisuu irratti bal'inaan mari'ateera jedhan obbo Tamasgan Xuruunaa. Paartiin badhaadhinaa walga'ii guyyoota muraasa darban gaggeessan dhimmoota nageenya biyyaalessaa eegsisan irratti bal'inaan mari'achuu pirezidaantii itti aanaa paartichaa ta'uun guyyaa kaleessaa kan filataman obbo Tamasgan Xuruunaa beeksisaniiru. Obbo Tamasgan Xuruunaa turtii miidiyaa mootummaa guddicha FBC waliin taasisaniin biyyattii naannoo tokko tokkotti tasgabbiin dhabamuu mul'achuun alatti nageenyi haala gaariin fooyya'aa jira jedhan. አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ኦሮሚያ ክልልና አማራ ክልል ላይ ያለው ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር በሌሎች አካባቢዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሰላምና ደህንነት ጉዳይ ተሻሽሏል። ናኖ አማራቲፍ ናኖ ኦሮሚያ keessatti nagaa deebisuudhaaf ammas paartiin isaanii cimee hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Paartiin biyya bulchaa jiru qaamolee hidhatan waliin marii heera mootummaa bu'uureffate taasisuudhaaf karri marii banaa ta'uu walga'ii paartichi gaggeessan irratti waliif galameeraa jedhan. Paartiin biyya bulchaa jiru amma booda qaamota hidhatan waliin karaa heera mootummaa eegeen marii bal'aa taasisuu fi biyyattiitti hatattamaan nagaa deebisuuf hojjechaa jiraachuu dubbata obbo Tamasgan Xuruunaa. መንግስትም ለሰላም መረጋጋት በጣም ትላልቅ ውሳኔዎችን ሲወስን ቆይቷል። ፓርቲያችንን በተመሳሳይ ከየትኛውም አካል ጋር ጉዳዮችን በውይይት በሰላም መፍታት አለብን በሚልም ኦሮሚያ ክልልም ያለውን አማራ ክልልም ያለውን ስናይ መንግስት በተለያየ ጊዜ ፓርቲውን በተለያየ ጊዜ ለሰላም ትልቅ ዋጋ ከፍሏል። walga'ii paartiin badhaadhinaa tibba kana gaggeessan keessumaa dhimmoota nageenya irratti mariiwwan ummata akka gaggeeffaman murteen darbuu itti aanaan paartii badhaadhinaa ta'uun guyyaa kaleessa kan filataman obbo Tamasgan Xuruunaa dubbataniiru. Obbo Tamasgan Xuruunaa rakkoo nageenya Itoophiyaa keessatti dhabame kana deebisuudhaaf qaamni hundi shoora isaa akka baatus waamicha dhiyeessaniiru. ሰላም በተመለከተ ሁለት ጉዳዮችን አንስቶ ማየት ይቻላል። በአንድ በኩል በትክክለኛ ህዝቡ የሚያነሳቸውም የሚታዩትም oduu keenya isaa itti aanuun waggoota 32 darban bakkoota hedduu hojjedhe keessatti qormaata hedduu keessummeessaan ture jedhan itti aanaa ministeera muummeetii fi ministeera dhimma alaa ta'uun hojjechaa kan turan obbo Dammaqaa Mokonnon. Koreen paartii badhaadhinaa ammajjii 13-14 walga'ii isaa idilee gaggeessaa turen haalota biyyattii keessa jiran irratti bal'inaan akka mari'ate korichi kun ibseera.
Gama biraatiin ammoo paartiin kun namoota paartii kana keessatti maqaa guddaa qabanillee aangoo paartichaa irraa kabajaan gaggeessuu guyyaa kaleessaa beeksisuun kan yaadatamudha. Warra guyyaa kaleessaa gaggeeffaman keessaa tokko kan ta'e itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Dammaqaa Mokkonnanii fi ministeera muummee itti aanaa kan ta'anidha. Kaleessa akkuma aangoo paartii badhaadhinaatii fi aangoo mootummaa irraa gaggeeffamaniin sirni gaggeessaa isaas taasifameefii jira. Sirna gaggeessaa isaa kana ilaalchisuun viidiyoon gabaabaan irraa mummuramuun daqiiqaan 6 miidiyaalee mootummaa Itiyoophiyaatiin maxxanfameera. Haasawaa gabaabaa sirna gaggeessaa kana gubbaatti taasisuun kan jalqabe itti aanaa paartii badhaadhinaa kan ta'e obbo Adam Faaraa ture. Obbo Adam Faaraa akka jedhanitti obbo Dammaqaa Mokkonnan waggoota 32 darbaniif hoggansa mootummaa bakkoota hedduurra hojjetaniiru jedhan. Kanaaf sirna gaggeessaa gaarii godhuufiin ni barbaachisaa jechuun dubbatan. Isa qofa osoo hin taane seenaa Itiyoophiyaa keessatti obbo Dammaqaa Mokkonnan hoogganaa olaanaa yeroo duraatiif aangoo karaa nagaatiin dabarsee kenneedha jechuunis jajan obbo Adam Faaraa. Gama biraatiin viidiyoo mummuramee maxxanfame kana keessatti haasawaa gabaabaa kan godhan ministeera muummee Abiy Ahmad ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmad sagalee guddaa argachuun obbo Tamasgan Xuruunaa itti aanaa paartii badhaadhinaa ta'uun filatameera jechuun ibsan. Akkuma haasawaa jalqabaniin ministeerri muummee Abiy Ahmad obbo Tamasgan Xuruunaatiif ergaa baga gammaddee erga dabarsee booda guyyaan kun guyyaa seena qabeessaa jechuun ibsan. Gama biraatiin obbo Dammaqaa Mokkonnan aangoo dabarsanii kan kennanis galateeffatan ministeerri muummee Itiyoophiyaa. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa obbo Dammaqaa Mokkonnan nama hojii ta'us ragaa bahan. Sana booda haasawaa gabaabaa muramee maxxanfameen ergaadhumaa kan dabarfatan itti aanaa ministeera muummee kan turanii fi amma aangoorraa kan gaggeeffaman obbo Dammaqaa Mokkonnan turan. Akka obbo Dammaqaa Mokkonnan jedhanitti turtii waggoota 30 takkaaf walakkaatti dhiyaatu hojii bakkoota garagaraatti hojjedhee milkaa'ina hedduus qormaata hedduus keessummeesseera jechuun ibsan. አንድ አመት ተኩል ከሞላ ጎደል የ32 አመት የአመራር ጉዞ በጣም ብዙ ስኬቶችንም ፈተናዎችንም ብዙ ጉዳዮችን ያየሁበት ከብዙ የሥራ ባልደረቦች ጋር የሰራሁበት ባንድም ሆነ በሌላ መልክ ብዙ ጉዳዮችን እንዳውቅ ያደረገኝ haasawaa gabaabaa afaan Amaaraatiin kan taasisan obbo Dammaqaa Mokkonnan warri amma aangoo qabate obbo Tamasgan Xuruunaa dabalatee hundi keessan bara hojii gaarii jechuun ibsaniiru. ዘመን ነው ወደ ታች ያለን ኮሊግና አመራር ደግሞ ማዳመጥና ኃይል ማሰባሰብ ሜንተር ማድረግ የበለጠው ጥበብ ነው ብዬ አስባለሁ። መጣር ይገባል እላለሁ። መልካም የሥራ ጊዜ ይሁንልህ ይሁንላችሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። Oduu biraatiin manni maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay mana maree dhimma islaamummaa Itiyoophiyaa waliin deebi'ee hojjechuuf walii galee jedhame. Manni maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay kanaan dura sababa waraana kaaba biyyattii keessa ture hordofee mana maree dhimma islaamummaa Itiyoophiyaa kan federaalaa irraa addaan ba'uu isaa beeksisee ture. Amma gaafii mana maree dhimma islaamummaa Itiyoophiyaa irraa waliin hojjannaa jedhu fudhatee gara bakka isaa duraatti deebi'uu isaa manni marichaa kun beeksiseera. Manni maree dhimma islaamummaa Tigraay murtoo kana kan fudhanne manni maree dhimma islaamummaa federaalaa dhiifama nu gaafachuu hordofeetii jedheera. Xalayaan dhiifamaa mana maree dhimma islaamummaa federaalaa irraa ergameef yeroo waraanaa sanatti gargaarsa namoomaatii fi jajjabina amantaatiin isin bira dhaabbachuu dhiisuu keenyaaf dhiifama isin gaafannaa jedha xaliichi naannoo Tigraayitti ergame. Manni maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay ji'a gurraandhalaa bara 2022 irraa kaasee mana maree dhimma islaamummaa Itiyoophiyaa irraa addaan ba'uu isaa ibsee ture. Kanas ta'ee sana manni maree dhimma islaamummaa naannoo Tigraay mana maree dhimma islaamummaa Itiyoophiyaa waliin erga manni marichaa kun dhiifama gaafatee deebi'ee hojjechuudhaaf murteessuu isaa xalayaa guyyaa kaleessaa barreesseen beeksiseera. Oduu biraatiin mootummaan Itiyoophiyaa tokkummaa Soomaaliyaa ilaalchisee waan itti hamatamu hin qabu jedhan ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmad. Soomaaliyaan tokko akka taatuuf mootummaan Itiyoophiyaa hojiidhaan kan agarsiise ta'uu ibsan ministeerri muummee Abiy Ahmad. Soomaaliyaa waliin wal waraanuufis ta'ee waraana keessa galuudhaaf fedha hin qabnu jedhan muummichi ministeeraa kun. waliigaltee wal hubannoo Somaaliilaand waliin mallatteessan hordofuun muddamaa dhalate ilaalchisuun ibsa kan kennan ministeerri muummee Itiyoophiyaa rakkoon yoo jiraate biyya barbaanne hunda waliin mari'annee furuu dandeenya jedhan.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad miseensota koree giddugaleessa paartii badhaadhinaatiif mata duree adda addaa irratti ibsa kan kennan yoo ta'u, dhimma waliigaltee wal hubannoo Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffameen booda dhiibbaan biyyoota garaagaraatis taasifamuu jabaatee itti fufuu dubbatan. Koreen giddugaleessa kan paartii badhaadhinaa waliigaltee wal hubannaa tolfame hojiirra akka ooluuf cichaan akka hojjetus murteessee jira jedhan. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud guyyaa sadii dura Aljaziiraa waliin gaafiif deebii gaggeessaniin Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu gochuudhaaf marii gaggeeffamuuf qophii ta'uu ibsanii turan. Garuu Itoophiyaan abbaa biyyummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa kabajuu qabdii jechuun dubbatanii turan.